Akkam jirtan hordoftoota fi daawwattoota sabaabtee Hamster Combat namoota garii rifachiisee jira, namoota garii gammachiisee jira. Hamster Combat ammaan tana khaleessa galgala guyyaa Jimaataa zaasa dirra dhaabbatee snapshotii gaggeessee hordoftoota isaa baay'ee gammachiisee jira. Cinaa tokko immoo gadhiisee jira, mallattoo cheating baarjootti fidee jira. Kan hunda furmaata isaa akka godhuu qabnuu fi akkasumas marsaa lammaffaa akka hojjetachuu qabnu akkasumas daa'imman akka itti furachuu qabnu hundumaa waliin ilaallaa. Akkaataa qarshiitti itti jijjiiramuu danda'u fi guyyaa inni qarshiitti itti jijjiiramuu danda'u illee waliin ilaallaa. Channel kanaaf ariifataan subscribe gochuudhaan viidiyoon tun akka namoota hedduu bira geessuuf like share hiriyoota keessanii gochuun dagatinaa isiniin jecha hangaduma viidiyoon afaan turaan affeerraa kiyya. Akkuma hundi keessanuu beektan Hamster Combat kaleessa galgala yookaan immoo Septembarii 20 halkan raazaa sadiitti marsaan tokkoffaan dhaabbatee akka argaa jirtan kanaan season 1 is over jira. Marsaan tokkoffaan dhaabbatee marsaan lammaffaa eegalu guyyaa 4 qofaatu hafe. Namoota garii marsaa tokkoffaarratti iddoo aydrooppii jedhan kana jala waggaa seenanii argatan. Anis akkuma guyyaa kanatti namoota hedduurratti cheating is bad, you have been cheating is the season jira. Kana jechuun seasonii kana keessatti hataa turte yookaan immoo na hataa turte. Next season play fire and take the drop jira. Kana jechuun marsaa itti aanuuf osoo nanne karaa seera qabeessaatiin akkati hojjettu yookaan immoo siizinii lammaffaa marsaa lammaffaa osoo nanne akka hojjettu Hamster Combat asirratti jira. Ammaaf yeroo lakkaataa jira namoota cheating is bad irratti hin dhufiniif sa'a lakkaatee isaatiin kun yeroo dhume tookinii isaanii qayyaree gara maallaqatti akka isaan jijjiirataniif tookinii qayyaree jira. Amma siistemni isaa hojjechuutti hin jiru. Namoota cheating is bad irra hin dhufiniif hojiirra jira eeggadhaachaa jira. Kana jechuun namoota cheating is bad irra dhufe kanaaf Hamster Combat ammaaf wanta tokkollee cheating is bad marsaa kanaaf hataa turte jeetuma akkana akka jira malee wanta hangammatti Twitter isaaniittis akkasuma Telegram official isaanii Facebook irratti illee waan nama maxxansan hin qaban jechuudha. Kana furmaata isaa namoota kaaniif yeroo tookinii kannan namoota gad irraa hir'isanii waan nu kanuu deeman na fakkaata. Hamster Combat yeroo kana furmaata isaa fideetti illee viidiyoo isiniif hin postata. Namoonni immoo cheating is bad irra hin dhufin Hamster Combat ammaaf saatii dhumee jira. Saatiin isaa xiqqishoo isaa siistemni isaa dhaabbateeti tookinii qayyaree tookinii namaa kannaa tookinii san booda karaa Telegraama keessanirra withdraw isiniif godha. Telegraama keessanirraa san booda akkaataa itti qarshii gurgurachuu dandeessanillee guyyaa Septembarii 26 gaafa inni listite isiniif hin hojjedha. Ammaaf Hamster Combat dhaabbatee jiraachuu marsaan tokkoffaan marsaa lammaffaa eegaluudhaaf immoo guyyaa 4 qofa hafe. Kun marsaa lammaffaa miti, kun guyyaa 4f tura. Daayimandii kana walitti qabadhaadha. Marsaa lammaffaa eegaluudhaaf baay'ee isin barbaachisaa jira. Daayimandiin kun ammaaf taaptaapiidhaan kan dhufu osoo hin ta'in iddoo erni joo kana jala seenuudhaan viidiyoo YouTube isaanii viidiyoo daawwachuudhaan akkasuma nama afeeruudhaan Facebook fi Instagram, Telegram, X yookaan Twitter isaanii follow gochuudhaan daayimandii kana hanga 29 tti walitti qabachuu ni dandeessu. Akkasumas ammaaf yeroo ammaa kanatti iskiiniin banaadha jira. Namoonni iskiinii keessan hin guddifatin, iskiiniin hundinuu ammaaf bana jira. Iskiinii keessan guddifadhaadha. Kun marsaa lammaffaa miti, marsaa lammaffaa dabaluudhaaf kun isin barbaachisaa jira. Hamster Combat daayimandii kana hoddommeeffachuudhaaf immoo akkasumas geemii dureen namni qulfiidhaan taphatee qulfii fudhatee qulfiin san namoota hedduu cheating is bad itti fide kana as jala tarreessee jiraachuu geemii taphachuudhaan akkasuma qulfii keessan hoddommeeffachuu dandeessu jechuudha. Geemii buufattanii taphattanii daayimandii ammaaf Hamster Combat kan jiru kana walitti qabachuu qabdu jechuudha. Kun maaliifuu marsaa lammaffaa dabaluuf yookaan immoo Hamster Combat siizinii lammaffaa taphachuudhaaf daayimandii kun baay'ee isin barbaachisa jira. Daayimandii kana hanga dandeessaniin bikkaan amma isin gadhiisa kana walitti qabachuu qabdu jechuudha. Namoonni cheating is bad irra dhufaniif immoo yeroo Hamster Combat furmaata inni gallakkisetti karaa Telegramaatiin isiniif hin gallakkisa akkasumas karaa YouTubeaatiinis viidiyoo hojjedhee isiniif hin gallakkisa. Yaaddeenaadhaa homaa takka yaaddeenaadhaa Hamster Combat isin qofaa miti, nama hunda warra Itoophiyaa keessa nama hedduu fidee jira. Hamster Combat ammaaf cheating is bad jira. Marsaa tokkoffaa kana hataa turtan jaa namoota bootiidhaan fudhatanitti fidee jaa garuu akka yaadeessatti namoota bootiin fudhatan qofa osoo hin ta'in namoota kooyinii gurguddaa qabu akkasumas profit per gurguddaa qabu fi akkasumas qulfii gurguddaa qabu hundumattuu fidee jira jechuudha. Hamster Combat ammaaf furmaata isaan keenye furmaata Hamster Combat hundumaa bakka takkatti isiniif qabadhee dhufe. Hamster Combat yeroo inni postatetti yeroo namoota cheating is bad irra dhufte kana postatetti odeeffannoo hunda isin biraan gahuudhaaf chaanaala sabaabtee joo kana join gochuudhaan chaanaala sabaabtee kana join gochuudhaan akkuma argaa jirtan Hamster Combat waa'ee Hamster Combat baay'ee asirratti isiniif postata. Hamster Combat ammaaf akkana jira.
obsaadhaa xiqqishoo dhaabbateeti tookiniitti isinii qayyadessine kanaa tookinii keessan san booda gara maallaqatti gurgurachuu ni dandeessanii isiniin jaa chaanal sabaaftee kanaas join gochuudhaan odeeffannoo sirraa fudhachuu ni dandeessuun isiniin jaa namoonni garanumaanuu namoonni rookiraabitii hojjechaa jirtan rookiraabitiinis aadaan tana dhaabbattee snaapshuutii gootee namoota toonii kabalaniif akkasumas tookinii kan ta'ee fi tookinii san booda guyyaan Septembarii 27 waggaa ga'ee tookinii kan karaa waaleet irratti irraa dabarfattanii gurgurachuu ni dandeessuun isiniin jaa har'aaf viidiyoon keenya kanuma hanga viidiyoo birootii walitti deebinutti chaanaala kana subscribe gochuudhaan viidiyoon tun akka namoota hedduu bira geessuuf like share hiriyoota keessaniif gochuun dagatinaa isiniin jechaa chaanaala kana immoo join gochuun dagatinaa odeeffannoo hundumaa akka Mr. Combat postetti odeeffannoo hunda qoradee asirratti isiniif hin gallakkisaa kana join godhachuudhaan na eeggadha.